dhaggeeffattoota keenyaa har'aan kana hayyoota Oromoo hojii isaanii malee beekti isaanii baay'ee hin mul'anne seenaan isaanii himamuu danda'u guddaan jiru. Garuu isaan baay'ee irraan dubbanne hojiin isaanii garuu ifee dubbatu. Obbo Baqqalaa Jiraataa, Obbo Biraanuu Diyaddee, Obbo Laggasaa Deettii qabadheen dhiyaadhe. Hayyoonni kun akkuma jedhe bara 1991-92 bara adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti dhufee qabsoo ishee jalqabaa Finfinnee keessatti qaanqee qabsoo facaasee dhiibamee biyyaa ba'e hayyoota Finfinnee keessatti hafanii yennaa dukkanaa sana 93-94 ilmaan Oromoo sabboononni adamsaman, ajjeefaman, hidhaman. Isaan kun immoo dukkanatti jabaasanii hidhaa dararaa ajjeechaa diinaa sana tun sodaatiin qabsoo Finfinnee keessatti jalqabde sana fufsiisuudhaaf hayyoota tattaafachaa turanidha. Harka lafa jalaatii fi kallattiidhaan Finfinnee keessatti sodaa tokko malee jireenya dhuunfaa isaanii, maatii isaanii, fira isaanii tokkollee utuu balaan irraan geessisuun sodaatiin qabsoo sana fufsiisuudhaaf kanneen tattaafachaa turanidha. Hojii isaan hojjechaa turan Finfinnee keessatti bal'inaan irraa dubbanna, hin barreessina. Har'aan kana garuu kanan qabadhee dhufe sanaan kan wal qabate haa ta'u malee 92-93-94 isaan hojjetan utuu hin ta'in hojii isaan bu'uuratti ta'anii, abbaatti ta'anii, kunuunsanii ijoo isaan lafaa dhaabanii biqilchan tokkotu har'a hanga'ee aduun dhaabne ta'ee mul'ata. Namuu waan sanarraa hin beeku. Namuu waan sanatti gammachuu qaba Oromoon. Garuu maaltu ta'e ittamiin ta'e irraa beekanatti hin fakkaatu. Seenaan Irreechaa yennaa ka'u seenaan Obbo Baqqalaa Jiraataa, Obbo Biraanuu Diyaddee, Obbo Laggasaa Deettii duubaa hafuu hin danda'u. Hayyoonni kun akkaataa itti Irreechi iddoonni bade, diinni xurii dibe, diinni balleesse jedhu irraatii biyyoorraa haxaanii biqiltuu isaan dhaabantu har'a daraaree jira. Seenaan kun hin beekamu. Isaan irraan dubbatan. Hojiin isaanii garuu ifee dubbata. Isin qabadhee dhiyaachuu koodhaaf gammachuun natti dhaga'ama. Baga jiraattanii, baga har'a geessanii, baga firii qabsoo keessanii hamma isin barbaaddan ta'uu baatullee har'a daraaree dhaloonni dhaalee umurii aanteessanii argitan isin jechuun barbaada. Baga as geessan. Eddan kana jedhee booddee hamma kana eddanii waa'ee isaaniirraa dubbadheetii har'aan kana akkuma jedhe waa'ee Irreechaarraa dubbachuudhaaf dhufne. Mee Irreechumti kun maalinni Irreecharraa Oromoon ittiin bareedee addunyaan bareedee irraa ifee uummanni ittiin gammadu kun Obbo Baqqala mee waa'ee Irreecharraa ni isinii kaasaa. Irreechi isiniif maali? Tarii Ayyoo jedhee sinan dursa ta'ee hin beeku. Akkuma sila jedhedha. Biqiltuu isin dhaabbattan tokko muka ta'ee hanga'ee aduu ta'ee arginee jirra. Irreechi isiniif maali? Obbo Baqqala gabaabsaatii mee daqiiqaa 2-3 waan hin jaalle keessatti waan aan jedhaatii gara gaaffiif deebii kottan seera. Ulfaadhaa. Galatoome abarraatis egaa yaada keenya waan yaadannuu fi waan hojjenne akka ibsinu Irreechaa wal qabsiiftee yaada kan akka kenninuuf nu afeeruu keetiif guddaa galatoome ati mataan kee. Atillee keessa jirta waan beektudha baay'eesaa. Haa ta'u garuu nurraa nu immoo waan hojjetamee darbe akkasumatti lafaa ka'ee wanti tokko sadarkaan irra ga'e kan irra ga'ame jechuun akka hin danda'amne namni hunduu nu hubataa. Kanumaaf Irreechi maali? Irreechi eessaa ka'e eessa ga'e kan jedhu kana gabaabsinee akka wal yaadachiifnu namoonni tarii nu booddee jiranis waan kun eessarraa ka'edhanii warri sirriitti gadi fageenyaan hin beekne yoo xiqqaate ka'umsa isaa jechuun Irreecha nuti uume miti. Garuu Irreechi aadaa Oromooti, hundee Oromooti, duudhaa Oromooti. Garuu dhiibbaa irra gahaa tureen
tuffatamee jibbamee balfamee karaa warra diinaa yookaan gita bittootaa uummata keenya bitaa tureen wanti sun akka badu yookaan akka irraanfatamu akka tuffatamu godhamee ture kan dhiibamee ture kan tuffatamaa ture sun kan keenya jennaan keenya godhannee ofitti fudhannee waan kana irratti hamma dandeenye waa hojjechuudhaaf agarsiisuu yaalle irreecha akkuma waliigalaatti irreechi Oromoo biratti egaa akkuma Oromoon uumameen kan beekamudha jenneeti haa ilaallu maaliifi nuyis dhalannee warri nu duraas dhalatee waan kun adeemaa akka ture hunduma beeka. Kanaafuu uuma Oromooti wal qabatee wanta dhufe jechaadha irreechi. Oromiyaatti irreessa jedhama. Gara giddu galeessatti irreecha jedhama. Gara bahaatti immoo irreessa jedhama akkuma gara dhiyaa. Kanaafuu irreessi hundee Oromoo wajjin kan wal qabatu duudhaa Oromoo ta'uusaa kan mul'isu gola Oromoo hunduma keessatti beekamaa ture. Kanaafuu irreecha jechuun egaa irreecha uummanni Oromoo isa malkaa fi tulluutti irreeffatu waloodhaan malee irreecha yeroo karaa deemullee Oromoon malkaa tokko bira yeroo ga'u marga coqorsa mataan irraa hin cinne kuteetu malkaa sana bira yeroo ga'u lafa buusee waaqa malkaa kana uumtee karaa koos nagaadhaan na deemsisi galata kee jechuudhaan buusee darba. Mana keessatti irreechi godhama. Kanaafuu irreechi walumaa galatti uumaa Oromoo wajjin wal qabate sirna gadaa keessatti egaa aadaa amantii bulchiinni wal qabatee waan deemuuf achi keessatti irreessis isa tokko. Egaa irreessa waloodhaan kabajuu kan jedhu irreessa tulluu fi irreessa malkaati. Isaan kun waloodhaan uummanni bakka jiru malkaatti yaa'ee birraa yeroo bari'u malkaatti yaa'eetu galata rabbiif galchaa waan uumaa waaqayyo uume sana marga sana qabatee abaaboo qabateetu galata kee yaa rabbi jedha. Arfaasaa immoo tulluutti ba'eetu waaqayyoo rooba nagaa nuu fidi jedhee waaqas kadhataa irreeffatee galaa irreechi uumaa Oromoo wajjin wal qabate waan tokko kan nama miidhu kan hin qabne waan jibbamu iyyuu hin ta'in waan dhugaadhumatti jaallatamu garuu warri aadaa isaanii amantii isaanii nurratti fe'uu barbaadan suni isa kana nu harkaa balleessuu yaadanii galata rabbii haa ta'u immoo uummanni Oromoo hin badin malee wantichi hin banne deebi'ee har'a sadarkaa ga'eera isammoo boodatti deebinaa kanuma ammaaf nan qabu kanarratti. Ulfaadhaa obbo Baqqalaa. Obbo Baqqalaa akka gaariitti ibsitaniittu mee obbo Laggasaa irreechi isiniif maali? Irreecha kana maaliif lafaa kaasuu nu barbaachisa jettanii lafaa kaasuudhaaf mee irreechi isiniif maali? Walumaa galatti gabaabsaati wanna obbo Baqqalaan jedhan kana mee naa gabbisaa. Irreechi egaa akkuma obbo Baqqalaan jedhanii dogoggora tokko hin qabu sirriidha. Wanni inni jedhee sirriidha. Irreechi waanuma Oromoon hojjechaa ture. Itti dabaluu fi anaaf irreechi duraan dursee akka ilmoo kiyyaatti ilaalanii irreecha. Maaliif akka ilmoo kiyyaatti ilaalta waggaa naan jettanii wareegama guddaa itti kaffallee rakkoo adda addaa keessa dabarree irreechi kuni akka sadarkaa har'a irra ga'u kana hangoone wareegamaan. Gabaabumatti irreechi tokkummaa Oromoo, irreechi araara, irreechi Oromoon karaa waaqa isaa itti wal argee galata isaa galchuu, irreechi kenna waaqni Oromoodhaa kenne, irreechi gadaa wajjin addaan hin jiru, gadaa keessa jira, siiqqee keessa jira, qanafaa keessa jira. Irreechi qaalluu keessa jira, amantii Oromoo waaqeffataa keessa jira. Oromoo bakka hunda
Ani yeroo baay'ee addaan fagaataa ture, an addaan bahee ture obboleecha obboleetti bakka wal qunnamsiisee Oromoon waadaasaa han horomsiise. Irreecha qabatee, coqorsa qabatee, keelloo qabatee hora arsadiitti awwaaqa isaatii galata galchuu calqabe. Awwarri bade wal argeetoo wal barbaadee waliin gammadee qabsoodhaa waadaa seenee qabsoosaa haaromsiisee wal eebbisee bakka itti addaan bahe irreecha. Irreechi jechuun an Oromoo walitti hidhe. An addaan bade kana walitti fidee tokkummaasaa eenyummaasaa an beeksisee irreecha kana. Walumaa galatti irreechi kenna waaqni Oromoodhaa kenna. Kenna waaqni biyya Oromootii kenna. Kenna waaqni malkaa Oromootii kenna. Kenna waaqni tulluu Oromootii kenna. Kenna waaqni qeerroof qarree Oromootii kenna. Kenna waaqni nuu kenne san immoo qeerroo fi qarreen hojiitti hiikanii waadaa walii seenanii waan amma agarraa argaa jirru kana qabsoo Oromoo finiinsanii akka galma ga'uudhaa qarree irratti dhiyaate kana an nutti agarsiisee an karaa nuu saaqee irreecha kana qabannee immoo eebba malkaa fi tulluutti ba'anii abbaan gadaa qaalluun abbaan malkaa abbaan gadaa eebba kennan saniin eebba isaanii san kadhaa isaanii san waaqni dhaga'ee Oromoo biyya keessaa walitti fidee an biyya alaa jiru walitti fideetoo akka Oromoon Oromummaa isaatitti gammadu akka ayyaana isaa waal ta'ee wajjin kabaju han godhe irreecha kanaa gabaabumatti kanuman ibsaa. Galatoomi abe. Ulfaadhaa obbo Laggasaa namuu uumamaan kan kenneef qaba. Kana keessaati irreechi kennaa uumamni Oromoodhaaf kennee kan jedhullee irraa dubbattanii. Akkuma obbo Baqqalaan irreechi yennaadhuma Oromoon waliin uumamee kennaa Oromootii kan jedhudha. Hundumti keenya kan irratti walii gallu. Obbo Biraanuu mee irreecha attamitti ilaaltu? Irreechi isiniif maali? Mee kanuma innee gara gaaffii kootti seenumaaf kan jedhe ulfaadhaa. Galatooma hiikasaa irreecha obbolaan koo akkam dubbatan kanaanii hundumti isaayyuu sirriidha. Keessa deebi'ee dubbachuu barbaachisaa natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee amma kanan jechuu danda'u yeroo ammaa kanatti irreechi uumamaan kenname. Irreechi akaakayyuu keenyarraa abaabayyuu keenyarraa kan dhufe. Ta'eetu jiru warri diinaa irreecha kanatti uummanni Oromoo yoo dhimma itti ba'ee eessa ga'uu maal hojjechuu akka danda'u waan beekaniif dursanii dura dhaabatanii akka inni mul'anne akka inni dhaga'amne gochuudhaan maqaan ta'an itti maxxansuudhaan faallaa hojii isaatii faallaa waan irraa argannu sanaa dubbatanii akka uummanni Oromoo mataan isaa ofuma isaatiin deebisee ofii isaatiin jibbee ofirraa fageessu isa qabuyyuu akka irraanfatu gochaa turani karaa adda addaa. Kana dhaloonni yeroo keenyaa amma ta'e dammaqee gaafa bareedeetti dammaqee jedhu irreechi kun deebi'ee uummata Oromoo keessatti yoo dagaagee guddina keenya dabalaa tokkummaa keenya cimsaa waan yaannu akka fiixaan nu bahu akka fiixaan nu gahu nu gargaaraatii kanatti dhimma bahuu qabna. Namoonni tokko tokko dammaqanii warri jiran yaada irreechaa kana lafa isa kufee isa dhokatee ture deebisnee akka yaadannee wal yaadachiisnee itti dhimma baanu akkuma akeeka isaatiitti hojiirra oolchinu akka goonu yaada dhiyeessanii. Mee jechuma obbo Biraanuun dubbattan kanattan sin deebisaatii har'aa uummata Oromoo gara miliyoonii 7 uummata mararsiifatoota Oromoo
sablammoota biyya sana keessa jiran uummata Sidaamaa, Hadiyyaa, Kambaataa akkasuma kan firoota Oromoo jaallatanii kan irratti qooda fudhatan kun har'aan kana eessaa ka'eeti as ga'e laata? Akkuma beekamu waggaa 150 fi itti duulamee du'ennaan du'uu didee badeennaan baduu didee hanga'ee kanas ga'edha waan kun. Mee dubartan sin deebisa obbo Laggasaa. Irreechi mallattoo Oromoo ta'uun isaatii fi saba Oromoo hundumaa walitti qabee qabsoo inni barbaadu fuulduratti dhangaasee wanta inni barbaadu uummata kanatti mul'isee uummata kana tokkoomsee fuulduratti galaana ta'ee kan inni fuudhuu deemuu danda'u hubatanii namoota qaanqee wayii tokko lafaa fuudhanii xurii diinni dibee dhiigaan irra lafeedhaan irraa haxaanii yoon jedhe na okkalchaa waanuma dhugaatii akka inni as ga'u kan godhan keessaatii isintu duuba jira. Kan raatanii saalfii tokko malee irraa dubbachuu danda'a. Ragaatu lafa jira. Viidiyoodhaan lafaa qabna. Suuraadhaan lafaa qabna eessaa akka kaane. Bobraanu lagaan lafarra jirutis kan akka kanatti naa fudhadhaa. Ragaan harka qabu jira. Mee obbo Laggasaa. Qaanqeen jalqabaa waa'ee irreechaa, irreechi akka kanatti humna ta'uusaa, irreechi irree ta'uusaa calqabanii namoota lafaa ka'an keessaatii namoota as jirtan kanadha tokko. Isa jalqabaa. Mee seenaa sanarraatii waa xinnoo ishee gaggabaabsaatii waanaa jiraa mee obbo Laggasaa eessaa ka'e irreechi barkamii hangaastanii akka inni irree ta'e attamitti hubattanii eessaatii yaadni sunis ni madde eessarraa dhufe laata yaadni suni obbo Laggasaa isinittanii gaafadha. Gaafii barbaachisuus gaafii amma ta'e deebii argatus gaafiin kuni baay'ee galatoomii. Irreechi haa qallattu malee duruu jira. Oromoon bakka malkaa isaati irratti irreeffataa tures arsadiitti irreeffataa ture. Finfinnee hora Finfinnee keessatti haa irreeffachuu dhiisu malee naannoo Qaallittii naannoo Finfinneetti uummanni dhuunfaadhaanis xinnaanis bahee irreeffachaa ture. Haa ta'uuti adeemsa keessa irreechi kun immoo maddi isaa eecha hoggaa jennee waldaa Maccaaf Tuulamaati. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa egaa waldeenyi Maccaaf Tuulamaa seenaa dheeraa qabaa amma waan isaa odoon dubbachuu odoon ta'ini waa'ee irreechaa waa'ee aadaa Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo kanaa caasaa isaanii keessa jira. Caasaa 13 qabu. Caasaa 13 keessa koree aadaaf seenaa Oromootu waan kana cimsee maddisiisee jabeessee hora Finfinnee kanatti nama maddeedhaan nama 10 hin caalle nama 20 hawaata bara tokko 10 ta'a bara tokko 15 ta'a bara itti aanu 20 oduu akkana jedhu guddatee sadarkaa kanarra ga'e. Hambiraan immoo ani irraanfatamne gargaarsa irreecha hora arsadii kanaa han ta'e ayyaantota naannoo ada'aa liiban jiran warra abbaa malkaa warra abbaa gadaa naannoo san jiran hambu'uura ta'e meeshaan isaanii ulfaan isaanii achii godaanee bakka biraa tureeyyu Finfinnee keessa tureeyyu meeshaan abbaa malkaa irreechi tokko miidhagu abbaa malkaa wajjiniin haadha caachuu wajjiniin haadha siiqqee wajjiniin kanaafi ulfaan ada'aa sun bakka dhokatee jiru Finfinneedha. Akka ada'aa liibanitti akka deebi'u hangodhe koree aadaa fi seenaa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti bu'uuradhe. Warra ayyaantuu kana immoo mana isaanii dhaqnee akka yaada kana itti ibsinu hangodhe anaa fi obbo Birahaanudha. Warri biraa booda itti dabaluu hin danda'u. Mana ayyaantuu san dhaqnee lafa dhungannee waan dhufneefis itti himnee isaanis gammachuudhaan simatanii
Idaa namoonni akkanaa hin jiru nuyi gara banne jennee yaannayyu baga nuu dhuftani barri kun bara milkii nuuf ta'a jedhanii rakkoo isaanii itti nutti himanii meeshaan isaanii ulfaan sun karaa itti deebi'u adaa liiban itti deebi'u nu gargaaratii nu soqaatii jedhamee meeshaan sunis hin deebi'ee meeshaa hoggaan jedhu meeshaa ulfaa meeshaa abbaa malkaa caaccuu kallacha ankaasee isa booda namoonni naannoo sanii cimanii nuyi dhugaadhaa deemuu keenya hubatanii irreechi arsadii kuni akka milkaa'ee hambaa aadaa ummata Oromoo ta'uusaa hubatanii namoonni hiriiruu calqaban irreecha kanarratti. Kana booda koreen sun cimee namoota adda addaatis qunnamee barrooleedhaanis amma fakkeenya barrooleen hoggaa sanirree kun hin uumamne barroolee fuula sadi qabdu walitti dadachaaku tokkoffaa bara 1997 keessa barreeffamee ummanni keenya akka tuuta ta'eetoo hora arsadii kanatti irreeffatu ta'amee adeemsa keessa naannoo sanitti bakka waltajjii tokkos ijaarree naannoo san qulqulleessinee malkaa sanitti warri odaan tokko achi jira odaa san jalatti aara aarsuu buna daffisuu dhadhaa dibuu warra waan kana hojjetu warra biraatu warra afaan Oromoo hin beekne warra aadaa Oromoo ukkaamsuudha awwaaluudha Oromoo muka dhadhaa diba jedhanii akka odeechan warra godhetu naannoo san jiraayyuu naannoo sanis jarri suni akka buqqaan taasifnee odaan achitti ibiddatti bobeechanii goggogsuudha deeman sunis deebi'ee lalisee egaa adeemsa keessa ummanni waan laphee isaa keessa jiru bakka hunda Oromiyaa walitti birmatee irreechi kuni odoo mootummaan Ihaadeeg reebuu uffata aadaarraa buqqisee odoo biddaan gubuu ijoolleen keenyarraa odoo rakkoo adda addaa hidhaa adda addaa jiru san hunda keessa darbee hidhameetis du'eetis naafateetis ijji badeetis odoo duubatti hin deebi'in sadarkaa kana ga'uunsa irreechi nagaa ta'uusaa irreechi irree Oromoo ta'uusaa irreechi tokkummaa Oromoo ta'uusaa irreechi biyya sanii nagaa araara jaalala ta'uusaa irreechi madda jireenyaa madda hormaataa ta'uusaa ummanni keenya hubatee sadarkaa amma irra jiru kana sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye kana ga'uunsa gammachuu guddaan irratti nuu dabalaa karaa tokkooni irreechi kuni nuti amma akka ilmoo keenyatti ilaalla akka ilma hangafaatti ilaalla maaliif akka ilmoo hangafaatti ilaalla wareegama guddaatti itti kaffalame akkuma atuu jettee nuyi of beeksisuu hin barbaannu hojiidhaan mul'ataa hojiin keenya immoo mul'atee kinoo addunyaa wal ga'ee uffata aadaa hoo'attee tokkummaa Oromoo hoo'attee iddoo araaraa ta'uusaa ummanni keenya nagaa barbaaduusaa jaalala qabaachuusaa waan nutti agarsiisee fi irreechi tokkummaa Oromoo duwwaa odoon ta'in tokkummaa ummata dhalootuma namaatifu addunyaa kanarra hin jiruufu wanta awwaallamee amma addunyaa irratti bahe kana addunyaan simatee akka ofiitittuu fudhatee wanti kun dhaloonni fuulduraa akka anisaa ta'u akka addunyaa kanaa ta'u abdii qabnaa sadarkaan amma irra jiru kuni sadarkaa duubatti hin deebine eenyumtuu duubatti deebisuu hin danda'u. Kanaaf irreechi kuni tokkummaa Oromootiif miidhagina Oromoo bareeda Oromootiif warra Oromoo jaalatuuti waan ta'eef irruma caalaa dhaloonni qubee kun firoota isaa wajjin ummanni kushkun jabeessee waan kana eegumsa godhee fi tiksuu barbaachisa. Wanti of hin daganne tokko immoo waan kun haffiixa bahuu danda'u. Haffiixa bahuu danda'u yoo Oromoon miila isaatiin ijjatee humna qabaatee
waan saafi eegicha godhe yoo biyya isaa dhuunfate yoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneesse yoo ta'e malee aan yerootis ta'uu hin danda'a of eeggannoo guddaa barbaachisa waan kanarratti milkaa'ee dhalootatti akka darbu humna qabaachuun barbaachisaadha. Egaa kanumarratti an dhaabaame. Ulfaadhaa obbo Laggasaa horaa bula. Irreechi kun akkuma jenne ilmoo keessani. Kaarraan beekaafan sin gaafadhe. Eenyu dudduuba jiraa? Eessaa ka'ee kan jedhu kana nama ta'e tokkorraa beekaafanii har'aan kana sin qabadhee dhiyaadhe. Akkuma jenne hayyoota of dhaadheessitan akka hin taane waan sin beeku waan uummanni isinitti siqu Oromoon si jaallatu sin beekudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hojii keessan garuu ni beeka. Eenyutu maal hojjetee namuu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Har'allee natu kan hojjetee na ta'u kan hojjeteedhaaf miti. Garuu xureedhuma seenaatiif dhaloonni nam tokkeen maal hojjechuu danda'a. Nam lama sadii walii gale maal hojjechuu danda'a kan jedhu wanni irraa barnoota argatuufidha. Malee kanatti wanna itti isinii goonusi jira yaadu. Wanni isinii goonu yoo jiraate gammachuu sammuu keessanii keessaati. Akkuma jenne irreechi iddoo ishee irraa kaatee yaadanna. Diinni waggaa 150 du'ee humnaan balleessuu yennaa danda'amu immoo xurii dibee balleessuudhaaf wanti inni godhin hin jiru. Akkuma isin sila jettanii dirreen irreechaa cittuun iddoo iddootti haftellee namuu madda isaatti kan mataa tokko haala irreeffachaa kan iddoo adda addaatti kabajullee malkaa dirree liiban horaa sadee kanatti iddoo adda addaatti jijjiirti. Ajiraatu iyyuu malee innumti Oromoodha ofii jedhu iyyuu irraa qoodeffatee irraa baqatee irraa dheessee akka inni itti qaanfatu godhe sirni sun akkuma bakka dirree sanatti argitan xurii dibe. Duudhaa fi aadaa isaatiin ala dhaqee bakka sanatti araqeedhaa fi maal itti gannaqee akkuma mama sila jettanii jirtii duwwaa tafe malee hin turre jechuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Isa Oromoon beeku sanatu hin ta'in bakka sanatu jira. Bakki sun immoo bakka hin ka'u dhuguma dubbachuudhaaf. Sanatti irraatii biyyoo haqxanii xurii diinaa sanarraa haqxuudhaa fi namoota waan lakkaa'amte 3-4 nan beeka. Akka jaarmiyaatti akka utuu ijaaramanii dura jechuudha jedhe. Inisheetiivii mataa keessaniitii waan sana akka xiqqaatan tokkoon irraa beeka. Mee waan kanarraati obbo Biraanuu iddoo kaanii sanarraatti waan an jechuu dandeessu attamitti kaanii yaada nam tokko nama sadii nama jalqaba yaada sana kaasee angaase keessaati namni seenaanii yaadachuu qabu baay'een an lubbuun hin jirrellee an lubbuun jiraachisam tokko jiraachuu maluuti an lubbuun darbanii ekeraan isaanii daadii aduu jechuun barbaada. Oromoo biraatii galata qabu jechuutiin barbaada. Mee kanarraati yaadannoo keessan ishee jalqabarraa kaastanii gabaabsitanii waan an jechuu dandeessu obbo Biraanuu ulfaadhaa. Irreechi hundeedhaa waan jiru ta'uusaa waan ture ta'uusaa hedduun keenya hin beekna jedhee yaada. Haa ta'u malee diinni nuti jabaachuu isaatiin kan ka'e hojii Oromoodhaa cabsuudhaan kan ka'e horii keenya duwwaatu hin ta'in kan isheen balleessaa turte seenaadha keenya iyyuu balleessaa turte alagaan. Kanaan utuu jiruu daafii kanaatiin kan ka'e irreechi jaallatamaan irreechi kabajamaan uummata Oromoo durumaa qabee kan addanaan ga'ee dadhabaa laafaa dhufe. Waa'ee sababa Maccaa fi Tuulamaatiin walitti dhufuutti kaanee hundi keenya yaadannaa. Isa biratti maaliifiti uummata Oromoo kanayyuu karaa biraa walitti hin finnu kan jedhu yaadni dhiyaate nu biraa dhugaan jedhu nama murtaa'e biraa. Inni tokkoffaan kana yaada kana kan dhiyeesse akka yaadadhutti obbo Hundasaadha. Obbo Hundasaa nama lubbuudhaan hin jiru. Yeroo warra akka walitti dhiyaannutti obbo Baqqalaadhaa,
Bafaqaaduu kan jedhamudha. Bafaqaaduu jireenyaa. Obbo Laggasaadha ana kan wal bira turre guyyaa Maccaaf Tuulamaa tokko iddoo walgahii isaaniitti jechaadha dallaa keessatti. Yaada kana dhiyeesse maaliifti irreecha kana Maccaaf Tuulamaa aadaa fi seenaa kan jedhu seera isaa keessatti qaba hayyama fudhatee kan jiru seera bahee keessa jiraati ishee kanatti dhimma baanee maaliif waliin hin qopheessinu deebisnee maaliif hin kaasnu irreecha laafee ture kana maaliif jabeessinu maaliif walitti dhufnu yaada jedhu dhiyeesse. Kun immoo yaada gaariidha inni Fiqaaduun jira Obbo Baqqalaadha anaa Obbo Laggasaadha. Kana qabanneeti gaafa sanaa qabnee akka teenyee akkamitti walitti fidannee eessa eenyuun fa'aa walitti waamna isa duraa jalqabaa yaada kana deebisnee ijaaruudhaaf kan jedhu dubbanneeti namoonni amantii adda addaa keessa jiru yoo walitti dhufuu qabna kan jedhu dubbatannee jechuutti nama siqnee haasofsiisuu dandeenyu akka Islaamaatti Obbo Hajii Biiftuuti. Isaaniin itti daballee dubbatnee akkas taanaan ani namoota yoo fideen fa'aa jabaadhaa sin nun jedhan ijaarsi. Achitti beelama qabannee eessatti wal geenyuree jennee immoo iddootti wal geenyu immoo waajjira Maccaaf Tuulamaa guyyaa Sanbataa tokko akka wal geenyu achitti wal agarre. Achitti wal agarree amma wal agarre sun immoo deebinee egaa akkas taanaan wal ijaaruu qabna. Itoo tokko nu jitinee kun jalqabu sirraa wal ijaaruu qabna inni. Attam goone jennee dura taa'aa filannaa barreessaa filannaa itti aanaa filannaa kan jedhu yaadni dhiyaatee akka teenyee maqaa wal loofne. Yeroo maqaa wal loofne keessaa Obbo Baqqalaan dura taa'aa ta'anii akka yaadadhuttidha. Dogoggora sirreessuu dandeessu. Warri kaanis caasaa maqaa wal loofne warri executive body akka jedhamutti wal filne. Maqaa isaanii tokko tokkoon dubbadhe tokkoffaa waliin hin gahu. Garuu akka kanatti wal filannee kaanee jalqabne. Yeroo sana keessa kan hin irraanfanne Obbo Hundasaa Nabsiisa Lubboosaa Maaluu. Hundasaa Waqoyyaa. Barreessaa jedhame. Barreessa sanatti aanaa isaa anaan na waamani. Akkasuma inni maqaa warra executive body kan fakkaatu lafa keenya deemnee guyyaa biraa walitti deebinee egaa amma irreecha kana sirriitti eebsisuudhaa fi maaltu ta'aa akka ture eenyu akka beeku warra beeku immoo affeerree isaanirraa barumsa argachuu qabna kan jedhus lafa keewwannee walgahii keenya sattaanutti maqaa nama beeknu dhoofnee ofitti dabaluutti kaane. Koreen dura jalqabde suni hojii jalqabaa maal hojjette yaadaan koreen sun walii galtanii booddee gara kamitti maal gootan? Koreen kun iddoo digalle malkaa bishooftuudha hangafa barbaachisaa dhaqanii achi dhaabatanii galataa sana gashuudhaaf iyyuu eenyu akka ta'e hin beeknu attamitti akka ta'e waan beeknu iyyuu hin qabnu ofii keenyaaf yeroo sanarratti garuu haala naannoo sanaa warra beekan gaafannee maal ta'uu akka qabu qajeeshinee deemuu kanarra jiru mari'anne. Yeroo kana mari'annee isaa jalqabna deemne. Dooktar Massuun achi jiru. Riisarchii naannoo sanatti hojjetaa turan yeroo dheeraa fi isaaniin infoormeeshinii gaafannaa jenne. Isa dhaqanii warra haasofsiisan maqaa dhaame. Maqaa kan dhaame keessaa ammas inni tokkoffaan Obbo Baqqalaadha. Lammaffaan Obbo Laggasaadha. Sadaffaan ana. Sadan keenya akka deemnee isaaniin haasofsiisnee eessa jalqabuu akka dandeenyu akkamitti eenyuun akka haasofsiisuu akka dandeenyu infoormeeshinii fudhannee akka dhiyaannu assaayimentiin nutti laatame guyyaa Sanbata tokko sadan keenya wal qabannee deemne Dooktar Massuun yeroo dhaqnu isaanii eegduu keessatti mootummaa yeroo sana poolisiidhaan eegsisti. Dhaqnee gaafannee isaan immoo deebi'anii Dooktariin hayyama gaafatanii akka seennu taane. Haasofnee keessummaan qaba dhiifamaa jedhanii
maaliif akka dhanne nu gaafatani. Waa'ee irreecha biyya naannoo kanaa isin yaada isaa qabdu jenneeti nu gargaartu yaadaan jennee dhufnee jennee gaafanne sadan keenya iyyuu. Gaariidha. Ani isin duukaa yeroo hundaa ta'ee isin gargaaruu hin danda'u. Hin agartu anaan eenyummaan okooyyuu waan na gargaaran fakkeessanii anaan na tiksu adduna keessatti. Mootummaan kun shakkinarraa qabaa. Kanaaf ani isin gargaaruu hin danda'u, nama isin gargaaruu danda'u isin waamsisaa, wal isin barsiisaa jedhe. Haa ta'u jenne. Achi teenyee ijoollee erganii jaarsa tokko nu waamsanii Laggasaa maqaa isaanii yaadata. Namni akka ni yaadatu. Ani yaadadhu isaati kana. Jaarsi sun dhufanii waan ijoolleen kun gaafatanii haasofsiisiitii gargaarii adaraa jedhaniin. Ishii jedhee jaarsi achiin fudhatee mana isaatti deebi'ee gale. Mana jaarsa kana wajjin haasofne bal'inaa wajjin haasofnee ayyaantuun biyya kana ayyaantuu dinqituu kan jedhaman jiru isaanii waliin sin barsiisaa isaan immoo eenyu akka ta'u sin gaayidii sin godhu waan jedhu yaadannoo kan jaarsi. Deebi'aa kottaa guyyaa biraa jedhani. Jaarsa biraa kanumaan beellama qabannee deebinee Finfinneetti galle. Beellama lammaffaa irratti anaaf obbo Laggasaa dhaqe. Jaarsi kun nu qabatanii ayyaantuu dinqituu kan jedhaman bira nu geessani. Akkuma aadaa biyya sanaatti, akkuma aadaa Oromootti dubbisnee nu dubbisanii egaa gaariidha. Yaadni keessan baay'ee kabajamaadha. Namoota jaarsolii biyya kanaanii walitti ni qaba. Guyyaa akkasiitti kottaa jaarsolii wajjin haasoftu nu jedhani. Ishii jennee ani obbo Laggasaan karaa keenya irra boonee galle mana keenyatti. Guyyaa beellama isaanii hoggaadhaan namni akka dallaa ayyaantuu sana keessa guuteera. Nu eegaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaan nu yuunnaane maaliif akka malee baay'ateera namni akkasitti ekspeektiin godhanii lama sadii nu waamne yaadne ture malee. Eddiin dhaqnee booda kunoo keessummoonni kun aadaa badeetii deebisuudhaaf warra dhamaanidha. Gargaaraa jedhaniiti akkuma ajajaa dabarsanidha ayyaantuun kun. Namoonni kun achi taa'anii egaa akkas taanaan abbaan malkaa jiru. Abbaan malkaa ammaaf addana hin jiranii. Bokkuunis isaan bira jira. Iddoo akkasii Goojjam keessa Matakkalii naannoo Matakkalii kan taate maqaa ishee irraa maqaa isaa achi jiru jedhanii nutti dubbatanii. Achi yoo dandeessanii fichisiistanii jedhanii. Jaarsa kana ayyaantuu abbaa malkaa kana. Ishii hin yaallannee waadaa kana fudhannee deebinee Finfinneetti galle. Nuyi tun deemin jaarsa kana abbaa malkaa kana beektuu hin deemin hojii dhuunfaa isaaniitiif akka tasaa deebi'anii dhufanii Bishooftuutti jaarsi. Bishooftuutti dhufanii namoonni warri walgahii sana irratti akka isaan barbaadaman dhaga'anii akkasii hin barbaadamta si barbaadanii itti manii ayyaantuu dinqituun akka barbaadan itti naan achi dhaqanii haasofsiisanii kubbaan isaanii namichi abbaan malkaa kun. Yeroo kana jaarsi isin jettan isin barbaadan dhufaniiruuti hin deeminaa kottaan na bira jedhanii nama nutti ergan. Namni isaan nutti ergan kun immoo nama obbo Laggasaa beekuudhaan nama Dabra-ዘይtiin jiraatu, Bishooftu jiraatudha. Namichi kun obbo Laggasaadha bilbilee namni isin barbaadan sun dhufaniiru kottaa jedhee ergaa nutti dhaame. Deebineedhaan wal geenye. Achitti jaarsa kana argannee jaarsa kana wal barsiisanii bal'aadhumatti hojii haasa'uudhaaf yoo hojjechuu baaneeyyuu sirriitti hojii haasa'uunee beellama guyyaa biraatti Finfinneetti qaba. Akka kanaanis itti fufne yeroodhaaf. Obbo Biraanuu Ulfaadhaa mee obbo Baqqalaa gara keessanitti deebi'a akkuma jenne Dooktar Masfin eenyu qoodi isaanii maal ture irreecha bakka itti deebisuudhaa fi aadaa sana kabajuun amma barbaachisaa akka ta'e qorannoo isin deemtan agarsiise. Irra guddaan inni kun haala isin wanta sana akka hawaasni naannoo sanaas ta'e uummanni naannoo sanaa safuusaa eeggatee
hankooti an jedhu sanarratti akka inni itti qooda fudhatuu fi qooda gumaachedha jettee ilaala qorannoon sitti sun. Mee obbo Baqqalaa sittan deebi'aati. Yaada kana innaa fudhatanii kaatan anaaf akka ilaalutti wanti sun akkuma jedhe qabsoo kana hangaasuun irreechi immoo kanaaf irree ta'uusaa tursanii kanneen hubattanii qalayyoo yennaa isaan turtanidha. Nama keessa deemnu piroosesii keessa deemtan calala keessa deemtan akkaataatti keessa deemtanidha. Yaada sana obbo Hundasaan attamitti hubate jettanii ilaaltanii wanni kun Oromoodhaaf fala ta'uu isaa attamitti hubate jettanii ilaaltanii attamitti irraa fudhattanii. Tole waan kana yoo hunda isaa sumna ta'e keessaan baanu amma waanuma cuunfaa isaa dubbanne malee diteelii yoo keessa seennee dhugaadhumatti barreeffamuu qaba. Isaaf qopheessuun nurra jira. Amma isa kana gaafattetti 91 akkuma adda bilisummaa Oromoo biyya galee mootummaan ce'umsaa ijaaramee Oromoon yeroo sana baay'ee mirga isaatiif ka'ee dhaaba sana bira haala gaariidhaan dhaabatee utuu jiru. Gidduutti dhiibbaa warri waliin galan keessumaa dhiibbaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan jedhu TPLF'n dhiibamee yeroo dhaabni kun achi keessaa bahee biyya keessa iyyuu taa'uu dadhabee gara biyya alaatti sokku nuyi warri hafne kun wanni sun baay'ee nutti dhaga'ame Oromoo guutuu Oromootti dhaga'ame. Gammachuun Oromoos xiqqoo gara gaddaatti jijjiiramee aariif xiiqiin yeroo sana nu keessa ture. Kanaafuu akkam gooneetu uummanni kun utuu gargar hin faca'in maal qabatee yoo ka'ee walitti dhufuu danda'a kan jedhu yaada nutti dhufaa ture. Haa ta'u garuu waldaan Maccaa Tuulamaa ji'aan walgahii adeemsisa ture. Achitti hin argamna. Achitti namoonni yaada adda addaa kaasuu mari'atuu otuma jennu guyyaa tokko anuma obbo Laggasaadha Biraanuudha taanee Boondasaa Waaqoyyaa lubbuusaa Rabbi amaaruu jennaa har'a nu wajjin hin jiru. Obbo Hundasaa Waaqoyyaa otuma deemnu maal ta'a yookaan waldaa waaqeffannaa ijaarree kan jedhu yaada tokko kaase. Guyyaan isaa ana yaadadhaani isa gaafa koree uumne amajjii tokkodha guyyaan isaa. Amajjii tokko kanaa fi guyyaa sana hin kabajnaa jennee bittuun wal arginaa jennee waajjira Maccaa Tuulamaatti wal geenye. Achitti waa'ee irreechaa miti beekaa kan dura ka'e waaqeffannaadha. Hundasaan kan dhiyeesse maaliif waldaa waaqeffannaan ijaaruu kan jedhudha ani amma yaadadhutti. Achumaan walii gallee koree amma jedhame hundeessine. Koree sana hundeessine koreen suni akkuma sirba Obbo Laggasaanis Biraanuunis jedhanii namoota waa'ee aadaa amantii Oromoo waa'ee waaqeffannaa waa'ee aadaa Oromoo namoota beekan afeerree torbaniin haa ta'u torban lamaan waajjira Maccaa Tuulamaatti namoota afeerree akka nu barsiisan jalqabne. Otuu kanaan jiru wanti tokko irraanfatamuu hin qabne waa'ee waaqeffannaatii jennaan waldaan Maccaa Tuulamaa hooggantoonni waldaa Maccaa Tuulamaa maal jedhanii waan kana dhaga'anii waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoo amantii hunda qabu walitti hammate asitti kophaatti waldaa waaqeffannaa kan jedhu as keessatti adeemsisuun xinnoo nu rakkisaa jedhan. Achi booda maal goonee seera waldaa Maccaa Tuulamaattiin hundeeffame fuuneetu achi keessa koree 13tu jira caasaa sana keessa. Tokko leen hojjenne. Koree aadaaf seenaa kan jedhu kan arganne koree aadaaf seenaa fuuneetu
waldaa waaqeffataa isa jedhu koree aadaaf seenaatti koree waaqeffannaa isa jedhu gara koree aadaaf seenaatti jijjiirree waaqeffannaa kophaatti qabnee waa'ee aadaa anaasofni walumatti beekamaa aadaa fi irreechii fi amantiin Oromoo sirna gadaa wajjin walitti qabamee kan deemu waan ta'eef addan bahu. Namoonni nuyi afeerru kun waan muuxannoodhaanis beekan, waan dur dhagaan, waan immoo ofiis beekan nutti himu. Otuma kana jennu gidduutti waa'een ayyaana maalii kabajnaa kan jedhu. Ayyaana maal kabajuu dandeenya? Kana keessatti jennaan ayyaana irreechaa kabajuu dandeenya kan jedhu yaadni ka'e. Yaadni kanarratti gaafa ka'u akkuma Biraanuunis Bologgasaanis jedhanii waa'ee kanaa eenyu beekaa? Eessatti kabajama? Hora Arsadee ta'uusaa kana irratti uummata naannoo hora Arsadee kana uummata Tuulamaa kana galateeffatamuu iyyuu qabu beekaa. Isaani kan qabee turse malee koo iddoo biraatti badee ture irreechi. Iddoo biraatti badee ture. Hanqabee turse garee gareedhaanis haa ta'u namoota muraasaan naqanii akka irreeffataa turan booda barre malee utuu isaan kana qabanii tursuu baatan eeguu innuu har'ayyuu wanni sun tarii dhalachuu deebi'ee ka'uu iyyuu hin danda'u ta'a. Maaliif hundee isaati achii kaaneen iyyuu. Kana booda akkoo jedhame dhannee bishooftu dhannee Piroofeesar Masuu amma Piroofeesar iyyuuti. Piroofeesar Masuun gaheen isaanii maal achitti kan jedhu gaafatteetta. Ani riilee isaa Piroofeesar Masuunii fi galata guddaas beekamtii guddaas kennamuufii qabadee barreesseen ture torbeen darbe kan. Piroofeesar Masuun maqaan abbaa isaanii eenyu? Masuun Abboodhaa nama Jimmaa soil saayintistiidha. Kabaja qabaa Piroofeesariin kun kabaja qabaaf iddoo sanaaf. Maalinni Piroofeesar Masuun beekan malkaa sana dur tokko mukachi jiru odaa sana jalatti namoota adda addaatu waan hin taane hojjetaa ture. Lammaffaa malkaa sanatti warra gaarii oofutu fardatti dhiqata. Okay? Piroofeesar Masuun kanarraa hambisee waardiyyaa birrii mataa isaatiin itti qaxaree naannoo sun akka qulqullaa'u gaarii farda achitti miicu sun akka hafu godhee naannoo sana immoo naannessee muka indiijinesii ta'e biqiltuu iddoo adda addaatiif fichisiisee dhaabee amma biqiltuun sun akka itti guddatee wannoo ta'ee jira. Fuuldura iddoo namni itti yaa'ee irreeffatu sana mukti ammachi jiru dur hin jiru ture. Isatu dhaabsise kana beekaa. Kana booda isa wajjin dubbanne akkoo jedhame ayyaantuu sun dubbannee booda ayyaana kana kabajuu barbaanna jennaan koree achittuu ijaarre beekaa. Koree naannoo Bishooftuuttis koree ijaarre. Koree sanaa obbo Laggasaa Naga'oo abbaa gadaati yeroo sana isaan faatu keessa jira. Koree achittis ijaarree inni Finfinnee kun egaa ayyaana kabajna, ayyaana irreechaa kabajna jennee edda walii gallee booda attamitti kabajnaasaa achi muuxannoo isaanii yookaan immoo beekumsa isaanii fudhanne nu immoo huccuu aadaa Oromoo eessa akkamitti maal uffanna kan jedhu illee dhufe wayyaa aadaa Oromoo kan fakkaatu isuma amma alaabaa abbaa gadaa sana fudhannee yoon sirriitti yaadadde bodachaasaa jirruu faatu kan wannoo kunoo eenyu warra uffata dhawu achi faa dhaqanii nama bullukkoo tokkon uffadhee dhaqe gaafa sana ammallee jira footoonsaa. Inni akkasitti dhandheetu bara sana gaafa jalqaba. Koreen kun koree aadaaf seenaa jedhamee koree waaqeffannaadhaa gara koree aadaaf seenaatti jijjiirree waa'ee irreechaa irratti namoonni adda addaa waa'ee aadaa irratti namoonni adda addaa dhufaniitu nu barsiisanii yeroon isaa ga'ee kabajuun hin ga'ee
konkolaataa tokko moo lama kireeffannee gaarii dhaannee gaafa dhannu ummanni keenya ummanni baadiyyaa namoonni magaala jiran akka keenya warri baratan jedhamu dhaqee ayyaana irreechaa kabajuu isaa waliin dhufuut baay'ee gammade ummanni garmalee gammadee akka kanatti jalqaba 97 fakkaata kabajni akkanatti jalqabee egaa isa booda waggaa waggaadhaan guddataa dhufee ani amma gabaabsee kanuma akkasitti wannoo jedhamu kan biraalaa wanni tokko amma namni keenya hin beeku waan baay'ee hin beeku bakka amma hora arsadii sana Alaamuddin achirratti riis ijaaruuf biyya Ingiliziitti istiraantinii diizaayinii hojjechiisee fidee diizaayiniin suni bara Bojoonaddiin pirezidaantii ture. Garee biiroo qabeenya uumamaa kan jedhutu jira achi keessa qonnaa wal jedhu. Ijoollee achi keessa jiranitti erge Bojoonaddiin. Gaafa arginu laga sana akka jirutti malkaa sana akka jirutti fudhatee irratti hojjechuudhaaf kan jedhudha. Kana morminee beeku uummata achitti himnee uummata mormisiifnee wanni sun akka hin taane lubbuu isaa maaloo dhaabaa beektu kan jedhamu waajjira wannoo sana qonnaa dhiifama waajjira qabeenya uumamaa keessaa hojjetu diizaayinii sana akka jirutti buukileetii tokko natti illee kennee footookoppii goonee wanni sun ta'uu qabu jennee uummata naannoo Bishooftuu jirutti himnee wanni sana irra hambifneerra. Waa hedduudha jechuu kooti wanti akka kana keessatti hojjetame sana hunda har'a haasofnee finduudhaa fi asuma irratti akkaataa jalqabasaa kanuma irratti naafu. Obbo Baqqalaa irra deebiin hedduu galatooma cuunftanii lafa nuu keessanii qabsoo sana keessatti gootan irratti eessaa kaanee akka as geenye kana. Irreessi akkaataan itti citturumti sunuu akka inni turuu fi hawaasni naannoo sanaa qoodanni gumaache dhugumadha wanni irraanfatamuu hin qabnedha. Irreechi wanna har'a uumne miti kanneen cittuu hafte sana sadiinni garmalee itti balleessee waan hin taane irratti hojjetu sanatti biyyoo irraa dhiqnee karaarra buusnee dudha isaatti deebisnee kan jiru yooni walumaa galatti ilaale akkaataa itti wanna sana foormi gootan koree akkaataa itti ijaartan irratti akka gaariitti lafa naa keessanii dhumarratti wanti isin amma jettan tokko keessumatti naannoo sana wanti isin yaada kana isin naagaastanii irraa waan dubbachuu barbaada. Bara kana riizoolteedhanii lageenni Oromiyaa bakka adda addaa kana ciranii gurguranii orma dhaalchisuun kun bara sirna darbe kana keessa akka jirutti itti fufee jira. Ammaan kana illee lagdi sun ammayyuu qabeenya Oromoo waliigalaa, duudhaa Oromoo waliigalaa bara wayyaanee keessa illee wal'aansuudhaan kan dura dhaabbattanii dhaabsisan ta'uutirraa akeektanii dhaloonni ammaa kunis kanarraati akka waa irraanfachuu hin qabne waan akeekkatu irra jiru natti fakkaata. Sanarraati waan irrallee gartuun mootummaadhaaf hin jedhus ta'e uummanni illee waan kanarratti xiyyeeffannaa akka inni godhu asumaan imaanaa jechuu barbaada yaada keessatti dabarsachuu barbaada. Maaliif wanni odeeffaman irrallee wanni jiran tokko tokko waan jiraniif jechuu hin jedhe. Mee obbo Laggasaa isinittan deebi'a. Edda waan sana bu'uureessitanii edda gootanii piroosesii sana keessan deebinu. Waggaa jalqabaa xaxxanii ennaa sana dirree sanarratti kabajanii gammachuu uummatatti dhaga'amee ilmaan isaa namoonni baratan Finfinnee irraa dhufanii dirree sanarratti argamu gammachuu uummanni sun itti dhaga'ame Obbo Baqqalaa nama kaasanii turan. Qormaata maal argitanii? Mee namni dhaxxanii irratti qooda fudhattanii hammam ta'a Obbo Laggasaa guyyaa isa jalqabaa sanarraa yaadattu? Akkuma amma jennu waa'een huccuu uffata aadaa kun illee hin jiru. Naannoo sanarratti akkuma jennee ananii ijaan arge jira dhaqanii warra ormaa kana sandaala aarsanii maal godhanii isas haxooftanii chiikaastaniitu nam meeqa turtan irratti dhaqxan isa jalqabaa waan irraa yaadattan qabdu mee mudata keessanii wanna isin mudata qormaata wal isinitti ta'e milkiidhaan jettas mee Obbo Laggasaa gabaabsaatiin deebisate Obbo Raajii nuti san deebi'a waan kanarratti.
baay'ee galatoomii isa dura garuu wanti irra hin dabarre tokko hin jira. Bora arsadii kanatti yeroo dargii Alaamuddin balaa tokkoon itti akka aggamee Obbo Baqqalaan dubbate inni fashale. Isa dura garuu yeroo Hayila Sillaasee sanii bakkee sanitti bataskaana Iyesuusii jedhamu ijaaruuf karoorri hunduu dhume booddee maanguddoota Ada'aa Liiban gurra seenee amma namicha Obbo Yaamii namni jennu egaa waan baay'ee nu hojjete wanti kun akka nu milkaa'u Obbo Yaamiin mormii san warri morme gara nama 100 hin ta'a waraqaa nutti agarsiisan ani irratti mallatteessanii Hayila Sillaaseetti dhiyeessanii mormii saniin an ka'e Hayila Sillaaseen sodaatee bataskaanni suni akka achitti ijaarramne uggurame Obbo Yaamiin akka ragaatti waraqaa san nutti agarsiisanii Obbo Abarraa haa ta'u Obbo Biraanuu haa ta'u abbaa wajjin dhaqnee jaarsa san dubbifne egaa hin yaadadhu waan kana akka ragaatti calqabaa kaasee naannoo sanitti balleechuuf akka mootummaan Abashaa itti agga'amaa ture haara'aa muti yeroo hunda qabsoo naannoo ummata Tuulamaa keessa'u ummata naannoo Ada'aa Liiban isaantu hora kana akka kabajameetoo dhaloota qubee kanatti darbu hangodhe isaanii galata guddaa qabu galata guddaa kenninaafis. Egaa dura waggaa calqabnu maal fudhannee dhaqnaa han jedhu manatti daabboo faa tolchisiifnee namni tokko hin jira Fayyisaa Dirribsaa han jedhamu innis mana isaatitti daabboo kana qabannee konkolaataa lojjiinadha konkolaataa gurguddaa sanii muti. Konkolaataan suni nama 15 haa ta'u nama kana qaba. Isaan dhaqneeti namoonni naannoo sanii egaa gurra buufne akka irreechi kun adeemu isaan hin beeku. Gaafa sanii uffata aadaa kana anis uffata tokko waan uffadhe natti fakkaata. Kutaa kuulaa diimaa tokko egaa Obbo Baqqalaanis akka bullukkoo uffatanii dhaqanii amma ija dura na dhufe sirriidha. Yoon dogoggoruu baadhee nu lamaantu uffata aadaa uffatee dhaqe natti fakkaata yoo tanii viidiyoon jiraachuu hin malaan gaafa san ka'e. Kanaafi daabboo fuunee dhaqne sanirree namni quufee nama xinnaa waan taaneef nama 25 amma nama 30 hin caalu. Kanaan dhaqnee iyyuu daabboo sun hafee karaa irratti faana namaa kennaa turre. Bakka kanaa kaanetti irreechi arsadii waan dhugaan keessa jiruuf dhugaan Oromoo waan keessa jiruuf wareeggamtoota Oromoo dhiigni isaanii lafeen isaanii waan keessa jiruuf dhugaan mo'atee odoo oppidiyoon yookaan Ihaadeeg waraanni Ihaadeeg mootummaa Ihaadeeg wanna adda addaa uffatuma aadaa kanarree akka hin uffatamne dhoowwaa turanii nama dubartoota gurra wajjin irraa ciraa turanii nama hidhaa turanii na yaadadha na gurbaan tokko jira Jawwee Booraa han jedhu dhufee reebbamee yeroo tokko waan guddaa irraan gaanii turanii namoonni biraatti reebbaman hin jiru. Waa hunda keessa darbeetika. Waa hunda keessa darbeet dhugaan injifatee sadarkaa har'aa kana irreechi gahee dhawaata 100 kana ummanni keenya naannoo Horroo Guduruu hojjettoonni warshaa sukkaaraa akkuma jiranitti konkolaataadhaan alaabaa abbaa gadaa itti hidhanii achii ka'anii Amboo keessa darbanii Buraayyuu keessa darbanii waggaa Finfinnee hora arsadii kana dhufan dhaamsa isaan achitti dhaamaa turan walaloo achitti dubbifamaa ture. Qeerroo fi qarree keenya bakka qabsoodhaafis kakaase madda qabsooti jechuu hin dandeenya irreechi hora arsadii kun. Kanumarraa han ka'e irreechi irree keenya nuu ijaare irree keenya nuu cimse jedhamee an ittiin dhaadatamuufi ka'oomsi isaa isa kana. Amma warri Horroo Guduruu dhufe suni warra warshaa sukkaara wannootii dhufe suni waggaa galan immoo maal godhan sabbata keessa ba'anii Walisoo keessa ba'anii Jimma keessa ba'anii Iluu keessa ba'anii waan san agarsiisa sirbaa ummata gurraan hin dhageenyerree dhageechisa
Hoggaasani kaa miidiyaan nu dubbatu hin jiru. Akka miidiyaa tokkootti akka labsii tokkootti uummata anka kaasaa turanii alaabaa abbaa gadaa konkolaataa isaanii sanirratti hidhamee fi namoota naannoo horroo guduruutii dhufanii bakka biraatis hin dhufne jechuun danda'u Asallaafaa bakka adda addaati namoonni dhufu hin jiru. Dhawaata baay'ataa dhufee sadarkaa kanarra ga'ee gabaabumatti kana natti fakkaata. Wanti baay'een dubbatamee irra deebii ta'a yoon dubbadhe. Obbo Laggasaa hedduu galatooma akkuma jettanii viidiyoon isaallee numa jira wanni innaa sanarratti hojjechaa turtan keessaati. Amee yaadannoo tokko akka dhaggeeffattan isin affeera. Gabaabaadhumatti wannan ammas dhageessaa jiru kun viidiyoodhaan waraabamee kennaa Finfinneedhaati waraab sadii deemnudha. Bara 1998 ta'edha waan kun. Egaa waan kana dheefi nama xinnoo tokko sana taatanii dhattanii achitti bu'uura lafa keessan sananii irraa yaadachuudhumaa fi viidiyoon isaa gara fuulduraatti wanuma kanaa wajjin gooneeti maqaa isaa goona maxxansina. Mee egaa obbo Baqqalaa wanuma kanatti isin deebisa. Mudata keessan ishee jalqabaa akkuma jedhe dhugaa dubbachuudhaaf irra dhibaa utuu hin ta'in yennaas waan sana gootan keessatti diinnuu isin adamsaa ture. Yennaan sun yennaa itti namni sabboonaa ta'e mataa ol qabatu tokko karaa adda addaa sirna sanaan adamsamaa turedha. Hidhamaa turedha. Ajjeefamaa turedha. Dhugaa dubbachuudhaaf sabboonaa namni fakkaate akka diinaatti ilaalama ture bara sana keessa. Sana keessa garuu akkuma jedhe laphee dhiibdanii wanni fedhe haa dhufu jettanii waan sana hojjettanidha. Kanneen fuulduratti sana huccuu namarraa ciruu mitiiti wanni isaan gochaa turan irraa yaadanna jechuun kan jedhe. Mee obbo Baqqalaa mudata keessan isa jalqabaa waan achitti argaa turtani yennaa seenaa ishee jalqabaarraa kaasaati yennaa lammaffaa irratti yennaa sadaffaa irratti waan isin mudatti jenneeti waan kana golobna irreechi kun eessaa ka'ee eessa ga'e kan jedhuufi. Mee mudata keessan ishee jalqabaarraa wayyaa aadaa yoon dogoggoruu abaadha asumarra illee ni jira. An uffattanii jirtanii obbo Laggasaa irratti alaabaa abbaa gadaa qabu kanan argeessa jalqabaa isin irratti ture achitti obbo Laggasaa. Viidiyoo kanarratti illee ni jira bakka tokko irratti. Maali yaadatte kan jetteen jalqaba akkuma jenne loonchiina tokkitti hidhamte fakkaata kan ittiin namne sabara duraa. Sabara lammataa ta'u sadaffaa makiina lama sadii illee loonchiinaa dabalanneera. As keessatti wanti tokko wanti nuyi irraanfanne ammas obbo Laggasaan hojjetoonni horroo fincaa sukkaara faabrikaa wannooti dhufan awutoobisii takaraayyanii dhufan awutoobisii kiriyaa fudhatanii dhufanii akkuma inni jedhe asii deebiis achi as dhufasi wanna sana barsiisaa deeman tokko. Lammaffaa kan nuyi irraanfachuu hin qabne ijoollee yuunivarsiitii Oromoota yuunivarsiitii yeroo sana turan akkamitti akka isaan wanna kana fuudhanii babal'isan. Na yaadadha jimmatti kabajaniiru ayyaana irreechaa waggaa 2-3 erga Bishooftuutti jalqabne. Kanaaf barattoonni yuunivarsiitii gahee guddaa taphataniiru qeerroo qarreen yeroo sanaas isaanis hin irraanfanne. Kan biraa inni amma jette egaa waggaa isa duraa akkuma jenne isa jalqabaati qophee baay'ee wanni hin qabnu. Isa lammataa irratti baruullee tokko qopheessine. Baruulleen kuni baruullee miti isa jalqabaa. Wannoo keeppii mataatti godhatan tokko qopheessine. Uumamaan waaqa kadhannaa
waaqa nu uumetti amannaa uumamaan waaqa kadhanna kan jettu irratti kan barreeffamte kana qopheessinee gaafa irreechaa dhanne fuunee namootatti saantima xinnoodhaan miti laata gurgurameera. Isa kanarratti beekaa warri mootummaa kan nu duukaa bu'anii fi qeerroof qarreen achi dhaqu irreessa isaa irreeffatee garuu maaliin waa'ee mirgaa haasa'a. Gaaffii adda addaa kaasa mootummaa irratti. Gaaffii mirgaa kaasa mootummaa hacuucaa uummatarraan gahu mirga dhiibuu hin abaaraa. Sababa kanaaf jedhanii uummanni kun baay'atee akkachitti wal ga'uun barbaadanii keessumaa immoo wanti nuyi hojjennu sun barreeffamaan wanti nuyi geessine sun nama baay'ee harka galee ijoollee sana gurgurtu qabanii reebanii hidhanii maal godhanii olii gad ari'aa turanii nu garuu akka godhani achi keessa jirra malee nuun wanna sana harkatti qabannee kan mataatti godhanne malee biraan jiru. Ijoollee warra gurgurtu garuu olii gad ari'aa turanii nuun amma kana nuun tunne. Waggaa itti aanutti isa keeppii sana gara baruulleetti immoo daballeetu baruullee waaqeffannaa jedhu ammallee jira miti. Qophiinsaa jira amma yoo obbo Laggasaa bira kunoo. Kana qopheessineetu baay'inaan kana qopheessinee geessine. Asirratti maaliin qopheessitanii kan jedhu immoo gaaffiin ka'uu qaba. Eessaa midni horii hin kadhanne Oromoota beekamoo horii qaban jedhan kana yaadadhu. Isaan lubbuu isaanii amaara obbo Baqqalaa Nadii birrii nuu kennuu isaanii nan yaadadha. Obbo Achi Gadaa kan jedhamullee gaafannee turre nuu kennuun oolu garuu nama tokko immoo obbo Laggeen hin beeka namicha gaaraajii qaban tokko dheeraa tokko mataarii maqaa isaanii yaadadhu. Isaan fa'aa namoonni adda addaa horii nu gargaaraniitu kan baruullee sanatti maxxansiifnee barreessinee hundi keenya waan tokko irratti barreessinee I think wannoo isaanatu qopheesseetanii dubbise iyyuu achitti natti fakkaata uummataaf. Ijoollee warra baruullee gurguruu fi warra immoo achitti dhaadannoo adda addaa dhageessisu kana isaan irratti xiyyeeffatanii nuun garuu waajjira keessatti anamma waajjira hojjedhu keessatti yeroo baay'ee kan dhiibban adda addaa ture malee bakka irreechaa sanatti wanti narra ga'e hin jiru karaa koo. Akkasitti ijoolleen yeroo sana ijoolleen yuunivarsiitii qarreef qeerroon wanna sana guddisuu irratti kan itti reebame amma jawween ayyaadadhanis jawween hin sirbasii nama baay'ee sabboonaa mucaati. Warreen kun reebamanii hidhamaniis gadhiifamanii akkasitti dhaqanii wanti nu qunname ana yaadadhu ammaaf kanu. Galatoomaa obbo Baqqalaa. Akkuma jedhe wanni kun dhiibbaa meeqa jala darbeeti sadarkaa kana gahe. Mootummaan yeroo sana waan sana ugguruudhaaf wanta inni godhin hin jiru. Hamma dargaggoon achi dhaquu dhaqnee galuu saalfannuu sodaannu irratti dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee hidhaa keessaatii butanii dhabamsiisaa turan yennaa sanatti dhugaa dubbachuudhaaf akka ammaa kana miidiyaan faana bu'ee yeroo yerootti gabaasuun jiru ture. Gaazexaa kanneen akka Urjiitii fi Seefana Balbaal kan jedhan tokkotu xinnoo amma argatan gaggabaasu turani. Kanaaf waan kanarraati mee obbo Biraanuu ishee guyyaa jalqabaa attamitti yaadattu kanuma jedheetan mee kanumaan xumuraa isaa har'a geenye kanaa wajjin wal bira qabaati. Asii kaanee as geenyee kan jiru sana mee akeekaati asuma irratti ishee har'aa kana xumuradha galatoomaa ulfaadhaa. Egaa kun akkuma jedhe anaaf kun ilma keessanii ilmee keessanii irreechi dhugaa dubbachuudhaaf kana isiniin jechuun barbaada. Eessa kaanii eessa geenye sana kunoo kana mee akka kanatti naa ilaalaati obbo Biraanuu.
jalqabaa dhugaadha hundi keenya iyyuu maatii keessaa baane irraa kaanee naannootti guddanne irraa kaanee wanta yaadannu tokko jiraachuu danda'a dhuunfaa keenyatti dhuunfaatti. Akkas wal faana dhufnee irreeffachuu yookiin waaqa galateeffachuun bal'inaan hin turre. Yeroo jalqabaa nama 20 yookiin yoo baate 20 kanaachi immoo nama 30 ta'a jedheen yaadamu kan deebi'ee ilaalu. Amma kana egaa walii geenyu nuuf isa guddaadha yeroo sanatti. Akeekni keenya karaa qabachuu isaati malee baay'ina keenya sana miti kan tilmaamaa turreetu. Kanaaf jajuudhaafis tuffachuudhaafis itti gammanneerra bal'inaan laphee keenyarraa. Akka jenne uffata aadaa nama fuulduratti ba'anii warri uffatan kan akka obbo Laggasaa yoomiyyuu anaan mana barumsaatiin jedhee fudhadhe karaa isaanii karaa irreechaa kana. Maaliif hunda duratti kan mul'atu isa fiigarii dhugaa ta'e. Walitti qabee garuu namoonni hiriyoonni keenya yeroo biraa kan hin arganne iyyuu baay'een isaanii jiru turanii achitti kan arganne walitti gammannee akkuma maatii tokko iyyuu wajjin irbaata nyaanne yaadadha. Guyyaa sana baay'inni ijaan jiraanne nutti hin ulfaanne salphaadhaa. Hundi keenya baay'een keenya wal beekna hunda keenya ta'uu baate iyyuu baay'een keenya wal beekna akka walitti gammannee wajjin deebinu nu godhe. Baay'achuu kooti kanan fide irbaata wajjin nyaachuu keenya jechuu kootu hin ta'e baay'ina keenyatu murtaa'aa ture kanaafitu wajjin nyaachuu dandeenye. Kun iyyuu ragaa tokkodha. Baay'inni namaa xinnoo akka ture. Amma immoo gadaaltu biyyatu galagale. Kan attamitti waliin qixxeessitee wal biratti qabdee ilaaluu dandeessa yoo jettee tilmaamuudhaaf nama dhibata. Warra argatutti amana malee ormatti akkas jedheetu gadi ba'ee dubbadhee amanuudhaaf hin rakkisa. Akkanattan ilaala. Egaa Waaqayyo akkasuma fiixaan nuuf baasuun xumura isaatiitti. Galatooma obbo Biraanuu. Obbo Baqqalaa Jiraataa, obbo Biraanuu Diyaddee, obbo Laggasaa Deettii. Akkuma jedhe xiyyeeffannaan gaaffiif deebii koo har'aa kun eessaa kaanee ta'e as jirra laataa. Mukti xinnoo isin dhaabdan suni har'a maal fakkaatteetti aduu hanga'ee namnu qaqqabee dhaamsuu hin dandeenye tokko ta'ee jira. Qaanqeen yennaa sana isin biyyoorraa haqxanii mukukkula gootan sun jechuudhumaaf ani jedhe. Kanatti immoo gammachuu qabdu akka Oromoo tokkootti. Oromoonis immoo hayyoota akkasii, cichoomina akkasii yoo arge boriif anaannata. Galaadha kun dhalootaaf jedhetanii waan kana dhiyeesse, waan irraa beekufani, waan isin waliin tureefani. Namni hunduu dhugumadha. Walqixa waa kanarraatii hin beeku hubatu. Kun immoo akkuma jedhe dhaloota anaannachiisa. Eessaa kaanee eessa geenye yoo cichoominaan hojjenne maal gochuu dandeenya kan jedhu akeeka dheetan ilaala. Fakkeenyaaf kan amma irraa tuttuqne kana keessaati dirree sana fakkeenyaaf balleessuudhaaf Haayile Sillaaseen bara Haayile Sillaasee keessa bataskaana irratti dhaabuudhaaf tattaaffii taasisamedha. Akkuma beekamu lafa duudhaa Oromoo ta'e bakka kanarratti yeroo diinni kun bataskaanaa fi kanneen fakkaatanii ijaaree baballeessa ture. Waraarsan irratti garuu qabsoo uummanni Liiban godheeni baraaramuu isaati kan akeeka bara Dargii keessa bara Haayile Sillaasee keessa. Akkasumas immoo bara Wayyaanee keessas immoo qabsoo achirratti ta'een wanni kun ture dhaabbannaa ta'an akka inni hankaakedha. Ammas waan kun hin sodaachisu jechuu hin dandeenyu. Uummanni keenya dammaqinsaan waan qabu isa kana akka inni kunuunfatu, akka inni eeggatu. Dhalataa Oromoo kan ta'e waan Oromoo akka hin banneef akka inni utuu rafin dammaqinaan ilaalu tokko akeeka jedheetan ilaala. Kuni barnoota, kuni dhaamsa egeree dhalootaatiif jedheetan ilaala. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa. Ammallee kan kanarraa argitanii ifa uummata keessanii, gammachuu uummata keessanii isa hir'uudha jennu kana guutee uummanni Oromoo hanga'ee baaf dhiya kaabaaf kibba hundumtuu gammadee abbaa biyyaa ta'ee ittiin gammachuudhaan hundumtuu isaaf guutu akka nu ta'u abdiin qaba. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa.